Benkuni bukifana gurguddan keessa yaa'e fitina guddifana shinooya shinooye shinooya shinooye shinooya shinooye qameerra maskalooye. Amin jalqabarratti wajjinu baga nu ga'een jedha. Bara haaraa waggaa dhageenyu waggaa dhufu as deemu wantoota haaraa jechaadha sammuu namaa keessatti illee kan dhufu. Wantoota haaraa inni darbe sun darbee isa haaraa simachuudhaaf sammuun banaa ta'e jechaadha. Waan gammachuu wantoota nama gammachiisu wantoota hedduu wantoota keessa namaa gammachiisuu fi karoorawwan haaraa adda addaa qabatee kan namni bara sanitti ce'uudha jechaadha. Wantoota karoorawwan adda addaa baasa jechaadha. Karoorawwan baasu keessatti tokko inni maalidha? Karoorota garaagaraa yeroo jedhu tokko karoora jiruu isaa itti fooyyeffata. Karoora barnoota illee gosa barnoota sanii barnoota isaa itti jijjiirratee yookaan gosa barnoota haaraa barachuudhaaf immoo kan itti eegaluudha jechaadha. Bara haaraa jechuun bara akka haaraatti wanni hundi haaraatti itti eegalamu waan ta'eef karoorrinis immoo karoora hojii ganaaf dura hojjechuu deemtu tokko itti karoorfattee itti eegaltu jechuu waan ta'eef bara haaraaf karoora haaraa qabattee dhiyaachuun dirqama akkasittiin hubanna. Bara haaraa gaafa jedhamu akkuma beekamu waan baay'eetu ija fuulduraa nama dhufa. Gammachuun illee namatti dhaga'ama. Akkasumas gochi maatii wajjiniin dabarsitu nyaacha dhugaatii caala taphni isaa wantoonni ayyaana waggaa irratti godhaman Hindaanqoorraa kaasee maalirraa kaasee barri haaraan kun akkuma beekamu baay'ee namatti tola jechaadha. Booyaa birraa birraan shoolee farda binnaa yaa ijoollee. Bara haaraaf karoora haala itti wal qabsiisanii wantoota haaraafti sun bara haaraa irratti wantoota haaraa hojjechuudhaaf wantoota bara kana keessatti itti milkaa'inni yookaan xumurri bara kanaa karoorri sun bahe sun ji'a kana keessa kan xumurudha jechaadha. Karoorota bara haaraa kana keessatti immoo dhufan karoorota akkamitti wal qabsiisna wantoota haaraa hojjechuudhaaf jechaadha. Ka'umsa waan tokko godhannee isa sadhaagmamitti kana irra fulbaana dhaaga hagayya ji'a kana keessa yookaan haganatti karoorfamee haala saniitiin karoora san keessatti taa wal qabsiifamudha jechaadha. Dhugaadha bara haaraa gisee dhufe karoora akka dhuunfaatti ni karoorfatta. Barri haaraa inni akka biyya keenyatti fulbaana takka eegala. Fulbaana takka irraa eegalee hanga waxabajjii 30 akkasumas hanga adoolessa 30tti waggaa tokko qabu karoora waggaa tokko qopheeffatte waggaa kana keessatti hojjettee kasii milkaa'us ni jira kasii milkooynes ni jira jechuudha. Kanaaf karoora jechuun waggaadhaaf ta'uu danda'a ji'ootaaf ta'uu danda'a. Yaa amma fakkeenyaaf barri 2014 gisee dhufu karoora qopheeffattee waggaa haaraa simachuudhaaf qophooytee eeguudha qabdee jechuudha. Karoora jechuun hojii if dura hojjettuuf itti qophooytee itti saganteeffattee itti seenuudhaaf itti qophooyte jechuudha. Karoora karoorsitee yoo ittiin hin hojjenne hin milkoofne. Karoorota karoorsitee kana keessatti immoo wanta itti milkaa'uu dandeechu. Wanta kana maal yoo godhe milkaa'a? Fakkeenyaaf amma bara haaraa bara 2014 kana keessatti karoora itti karoorsitu bara kana barnoota MA kiyya nan xumurooti waan hin xumuramneedha jechaadha.
isa xumuruu kan hin dandeenye waan ta'e wanta ati xumuruu dandeessu yeroo san keessatti maalidha fakkeenyaaf jiruu inni ijaarradha yoo jette iddoo mana yookaan lafa nan bitadha yoo jette kallattii saniitiin itti milkeessita tana itti milkaa'e ni jira jechaadha fakkeenyaaf karoora bara kana keessatti fakkeenyaaf bara kana keessatti bara darbe waggaa shanaffaa waan ta'eef xumuruun qaba waan hin jedheef amma gosa barnoota kana xumuruu kiyyamaan milkaa'ina keessaa isa tokkodha jechaadha kallattii saniin wanta xumuruu dandeechu yookaan wanta ittiin milkaa'ettu yoo karoorsite onuma milkoofta yoo waan bal'aa immoo fakkeenyaaf waan baay'ee bal'aa ta'e tokko yoo karoorsite yeroo wajjin waan hin deemne yoo karoorsite hin xumurtu tokko immoo karoorsiteetuma yoo iddoo san immoo teeche yoo hojiilee saniin hojjenne milkaa'uu hin dandeessu jechaadha kallattii saniiti. Karoorsuu qofa osoo hin ta'in raawwii isaati jechuudha inni guddaan waan ta'eef humna koo wajjin maaltu deemuun irra jiraata fakkeenyaaf maalin godha akkuma siif kaase silaa mana nan ijaara jedhee kan hin karoorse waggoota 2-3 dura jechuudha bara kamiin xumura isa jedhu jalqaba irratti pilaan godhadhe jechaadha bara 2013 irratti xumuree waggaa haaraa irratti ittiin galan jedhee waggaa haaraa irratti akkuma hin jedhe nan xumure jechuudha maaliif dursee waan an karoorseef amma immoo bara isa kanaa yaa'u 2014 irratti akkan barnoota xumuru waan nan beekuuf sana booddee ergan xumuree booda maastarsii koo immoo bara sattaan akkasittiin xumura isa jedhuun karoorsee jira waan na ta'eef yaa'u xumura isaa nan beekaa galma isaas nan beekaa waan ta'eef isattaanus haala akkasiitiin hin karoorsa jechuudha. Bara haaraa kana keessatti akkuma jenne haalli roobni illee itti jijjiirama jechaadha. Fakkeenyaaf amma gara olii gara kaaba shawaa kana kallattii gara gubbaa Oromiyaa kana keessatti haalli roobaa midhaanonni garaagaraa ni daraara jechaadha. Midhaan ni daraara, abaaboon ni daraara. Ijoollonni fakkeenyaaf gara barnootatti gara manaa galan gara barnoota deebu. Laggeen garaagaraa iddoo isaaniitti gaafa deebu sammuun barataa, sammuun barsiisaa yeroo san keessatti gammadanii gara hojii isaaniitti kan deebi'anidha jechaadha. Yeroo san keessatti maalidha? Namoonni ijoolleen dargaggoon yeroo itti kaadhimaa yookaan hiriyaa godhatantu jira. Yeroo kana keessatti sirboonni garaagaraa illee sirboonni itti sirbaman jira jechaadha. Fakkeenya bara haaraa kana amma seensa isaa kana keessatti qaammee keessa eegalan sirboota mandararra deemanii yeroo sirba itti sirba goobee jedhamu jechaadha. Goobee kanan jedhanii shamarranis immoo qonnii darbuutu jira. Sirba gaafa qaammee qonnii darbanii isaa sunniin amma ganna kana keessa jala ga'anii naannoo 20 booda goobee kanan jedhanii qarshii yookaan maallaqa walitti sassaabbatu. Maallaqa walitti sassaabbatan kana keessatti gaafa fulbaanaa san walitti dhufanii maal godhanii yookaan korma waan ta'e tokko hin qalanii ifdaarii yookaan malkaa irratti qalan jechaadha. Malkaa irratti qalanii maalidha abbootii yaa'ee iddoo isaatti ijoollee kanneen eebbisee yeroo itti eebba itti argatanidha. Nooruu baga geessan baga ifatti baatanii egaa waaqa booruu gannaarraa taliila birraatti nu ceesise haa galateeffannu. Waaqni bara naannu ga'ee bara egereetiin nu haa ga'u barri bara quufaa nuuf haa ta'u kan gabbinaa nuuf haa ta'u kan dagaaginaa nuuf haa ta'u kan bilisummaa kan tokkummaa nuuf haa ta'u haleelee bitti roobaa nagaha gadaan quufaa gabbina. Kunillee daa'imummaa keenya nu yaadachiisa jechuudha. Barri haaraa yeroo dhufu Inquxaaxash irratti waan sirbamu jira jechuudha. Ababaayyoo waan jedhamu wayii jira. Isatu sirbama. Dursee immoo waggaan haaraa itoon maal keessa Qaagmee keessa sirboonni warri dhiiraa sirban hin jiru jechuudha. Innaa isa nu yaadachiisa. Isallee dharraaneetti itti dhufna baay'ee nutti tola jechuudha. Bara haaraa ayyaana biyya keenya keessaa barri haaraa inni tokko akkaatu jette maqaa Inquxaaxash jedhamu qaba. Wanti gara sammuu kiyyaatti dhufu maali? Barri haaraa inni kun birraa wajjin walitti dhufa. Abaaboo hedduutu daraara. Daraaraawwan babbareedoo wanti hundi ni asheeta. Asheeta boqqolloo fa'aa fakkeenyaaf naannoo keenya yoo deemte asheeta boqqolloo fa'aa jira. Daraaraa birraa waan jedhaniin tokko fa'aa jira. Kabiraa namoonni walitti dhufanii wajjin kabajuu fa'aatu jira. Fakkeenyaaf keessattuu yeroo ayyaanni bara haaraa dhufu
lukkuu fa'a indaaqoo bitatanii itti qophaa'uu fa'aatu jira waan akkas akkasii fa'aatu jira gabaanis ni oowwa waan akkanaatu sammuu kiyya keessa dhufa. Bariite kunoo ililliin daraaree keerroon wal arge kunoo dijjisee gerraree. Birraan bariite kunoo ililliin daraaree keerroon wal arge kunoo dijjisee gerraree. Saasuni namas bakka sanatti maaltu argama? Shamarran ni argamu, dargaggoonni ni argamu. Dargaggoonni iddoo argamu kana keessatti jaalalleewwan wal baafatan jedhee bitire jaalalleewwan wal haadhimatan kana keessatti tokko walitti fufee fuudhu jiraachuu danda'a. Achitti immoo yeroo san keessatti kallattii garaa garaatti maalidha isa saniinitu jira jechaadha. Waan hedduutu jechaadha haasoflee irraa fixuu kan hin dandeenye amma ta'e tokko isa kana jedha jechaadha. Bira laga dhaqanii dhiqachuu takka faatu jira gaafa nuti ijoolleedha. Gaafa barree haaraan dhufu laga dhaynee subii osoo shimbirroon faan bishaan hin tuqin nuti isaan dura dhaynee dhiqanna faadha jechuudha. Sansantu sammuutu jechuudha. Sungaa bara haaraa simachuudhaaf atis sammuu haaraa qabattee qulqullooyitee uffata haaraa uffattee bara haaraa simachuu wajjin waan walitti dhufu na fakkaata. Akka yaadutti aadaa naannoo biraas ta'u nan dhagaa waan ta'eef barri inni kun nagaadhaan nuuf darbe nagaadhaan darbee inni itti seenu immoo nagaadhaan akka nuuf seenu isa jedhu kadhannaa agarsiisa jedheetanii yaada. Akka naannoo keenyaatti garuu boru unquxaaxashiin boru yookiin barri haaraan boru gaafa jedhamu har'aansaa ni sirbama jechuudha. Dubartoonni irra deemanii galgala ni sirbu baga geessan kan jedhu Ababaayyoo Shawaanna jedhamu wayitu jira. Isa ni sirbama birri ni kennamaa fi eebbisanii deemu jechuudha. Kanaaf isa kanaadha naannoo keenyatti kan beekamee jiru. Akka jireenya kiyyaatti barana sadarkaa barnoota dippiloomaa irraa gara digriitti kan inni itti fooyyeffadha itti bahu kun anaaf waan akka waan haaraattiin fudhadha. Gammachuu guddaan itti qaba. Gammachuu guddaadhaan qophaa'ee eeguttis jira. Akka biyyaattis wantoota haaraa hedduutu jira. Fakkeenyaaf baroota dabra keessa waa hedduu dabarsine dhimmoota sodaataman hedduu dabarsine hojiidhaanis hedduudha ta'aa turre jechuudha. Sababa dhukkuba COVID-19 wal qabate hojii dhiifnee mana gallee taa'aa turre manni barumsaa cufaa ture nuti hojiin keenya barsiisota. Kanaaf hojiis hojjetaan turre jechuudha. Bara dhufu kanatti immoo gufuuwwan akkasii hundi dhabamee fulbaana irraa eegalee hanga waxabajjiitti akka duritti barnootas itti fufuuf deemnu. Barri 2013 waa hedduudha of keessaa qaba. Kallattii adda addaatiin waa hedduu of keessaa qaba. Rakkooleen siyaasaa ni jiranii, rakkooleen walitti bu'iinsa tokko ni jiranii, rakkooleen nageenyaa ni jiranii. Amma immoo gara tasgabbiitti dhufnee jirra. Bara 2014 nagaan, jaalalaan, tasgabbiidhaan, gammachuudhaan simannee bara hojiitti hojjennu jeetiin adda addaa akka kiyyatti immoo barana digrii eebbifameetiin deema. Kun anaaf waan haaraa jechuudha. Bara haaraa karooraan deemamuutu irra jiraata jechuudha. Namni kamiyyuu bara kana maaliin dabarsaa ture? Bara itti aanu immoo maaliin dabarsaa? Fakkeenyaaf bara 2013 an mana ijaaree itti galee maatii koo wajjiniin waan akkasii yaadaa ture sana xumureera jechuudha. Bara kana immoo isarraa wanti adda isa godhu guyyaan barnoota kootti xumuruudha. Digrii kootti xumuree akkasumas immoo digrii sanaan immoo miindeeffamee akkasumas uummata akkan tajaajiluuf kan inni ittiin of jijjiiru jechuudha. Bara kana karoorri koonni tokkoffaan isa kanaadha. Isa taan immoo maatii koo wajjiniin waan hin godhuudha jechaadha. Bara haree wanni yaadadduun gammachuun ani qabu
Asiyaanis bara kana barumsa kiyya xumure amma kun guyyaan xumura qaatuma sadirratti akka fixannee namu gara gandaa deemu maatii xiyyaa wajjii bakka bashaashuun barbaada jechuudha. Naannoo keenyatti bara hariyaa haala waliin jireenya ollaa fi jaamanii nama hundaa waliin kabajaa jechuudha. Isaanis taaniin eeganii inni dhaqee waliin kabaja jechuudha mataa tajaajilu. Namoonni baga itti isiniin ga'e jechuun ni barbaadu. Barattoota barumsa gannaa wajjin barataa turre ganna kana wajjin barataa turre ji'a 2 yuunivarsiitiin illee ala nu baase mana karaa keessa wajjin hedduu jireenya bareedaa wajjin dabarsaa turre hundumaa baga itti isiniin ga'e jechuun barbaada. Ijoolleen barnoota gannaa wajjin baradhe jechuudha. Itti aansuudhaan immoo haadha manaa kiyyaa fi mucaa kiyya baga itti isiniin ga'e adda Azeeb Taaddasaatii fi daa'ima kiyya Roobeel Afoorkiin baga itti isiniin ga'e jechuun barbaada. Itti aansuudhaan obboleeyyan kiyya maatii kiyya hunda warra na beekan hundaanuu baga waggaa haaraan isiniin ga'e jechuun barbaada. Namoonni nan bagatti isin ga'e jee barbaadu namoota dirree lo'aa jiran kan dawaaree hajaaniin ijoollota keenya obboleeyyan kiyya bakka dhaloota kiyyaa turre kan dawaareeti sancuu faanuu bagatti isin ga'e jechuudha. Maatii koo hunda abbaa koo kan bakka haadha kiyyaa bu'ee ammas ayyaana waggaa irratti yeroo hunda kan wajjin dabarsu haati keenya amma boqotteerti waan ta'eef bakka hunda nuu bu'ee abbaa keenya Baqqalaa Tarreessaa bagattiitti ga'een jedhaani akkasumas obboleettii koo Waynishat Baqqalaa, Qaddasta Baqqalaa, Biraanee Baqqalaa fi Alamuu Baqqalaa, Daagim Baqqalaa fi hundi keessan baga waggaa haaraatiin isin ga'e akkasumas maatii koo hundaa fi firoottan koo hunda hiriyoota koo baga waggaa haaraatiin isin ga'e. Waggaan haaraan kun kan jijjiiramaa kan nageenyaa akkasiniif ta'u isiniif hin hawwa jechaadha. Akkasumas isiniinis galatooma isinis baga ittiin ga'een jedha. Baga itti isin ga'e tanan jechuun ni barbaadu keessaa tokko maalidha? Uummata Oromoo fi uummata Itoophiyaa maraan baga ayyaana bara 2014 kanaas isin ga'een jedha. Itti dabaluudhaan immoo hiriyoota koo tanan asitti gosa barnoota jeneraal bizinesii wajjin barachaa turre. Isaan kaabarraa, kibbarraa, naannolee hedduudhaa dhufnee bakka kanatti ittiin wajjin barachaa turre tokko bara kana keessatti waan xumureef bara san keessatti baga bara 2014 itti isin gahe tanan jechuun ni barbaadu keessaa isaa saniin. Male gorminadu gobe malo si male amirayadu gobe malo gobakula batulam gobe malo giribiratan adulai gobe malo irretigedi abirram gobe malo badala garuma jirram gobe malo irana warga gileda gobe malo ya batura la ziraram asas robe asas tumaroba ni barana asas
Asasuma roba wani barana Ukagana dura baba biram Yagamtu madata ma baba biram Ukagoni zirbu baba biram Atakami rabta ma baba biram Ya ayana wagga baba diyam Ayan tutu marga ma baba biram Ya hiyo legichu baba diyam Ya gota zabulchu ma baba biram Asase asase irabari asase afairesa asase enu singesa asase igiramanyu asase ababardeni asase opsi alafo asase ese gobeni asase elafaditi asase itambariti asase okay. Sila kamadi kotta kotta rabuzi nuskine mara kotta Sila kamadi kotta kotta rabuzi nuskine mara kotta Ya bole ko darga ge jamaya raftare Ya bole ko ya gota siwaya raftare Ya bole ko darga ge biju raftare Ya bole ko ya gota sabulchu raftare Ya bole ko roni gamaji raftare Ya bole ko ya dedu gomade raftare Ya bole ko mobila lambetu raftare Ya bole ko maskeni gorade raftare ko mindidare raftare ko mindidare ko min raftare Benkuni bukifana, benkuni bukifana. Gurgudan kesa yaale, pitina gudifana. Shinoya, shinoye, shinoya, shinoye. Shinoya, shinoye, kamera maskaloye.
dheeraa isiniif haa ta'u. Of kalaa guddadhaa. Hamtuun isin hin argin. Benko